Ashamaa harka akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota chaanaala ayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan kuba keessatti sinaa qaqqabu dhugaa dubbachuu waan jedhanii fi waan dubbatan nama wallaalchisa yeroo kana keessa garuu haa ta'u malee maalinni gadduma natti dhagaame waa'ee obboleessa kootii dubbachuudhaa kara keessan dhufe waan biraa homaa hin qabu guyyaa har'aa jechuudha. Nama ajaa'iba waa'een dhugaa ilma namaa jireenya ilma namaa yeroo kana haala kanaan kichuu kan akkanatti dhabu jechuun homaa waanuma tokkoon tuttuqaa kan hin qabne nama bashannansiisuudhaan hojii gaggaarii ta'e barumsa gaggaarii ta'e jechootni isaan keessaa bahu waan gaarii ta'e osuma jiru maaliif akkaataa kanaan waanumti sababni kan hin beekamne du'ee in awwaalamaa gahee haga torban tokko waa'een abbaa saniin haasa'ama achiin booda gahe. Kanaa ol maalinni maal ta'aa deemaa jira? Maaltu ta'aa deemaa jira? Ilmi namaa maaliif baala ta'aatoo deemaa jira? Maaliif ilmi namaa dantaa dhaaba? Maali qomoon biraa dhufee Finfinnee keessa bulee algaa qabee bulee hin galu? Maalinni kuni marri maaliif akkana ta'a? Biyyatuma tana keessatti baay'ee nama garrama dhugaa keessattuyyuu ani hin beeku ani bahanii yeroo darbee rabbi mucaa qaxalee akkamii ija isaa rabbi baasee jira kan guyyaa salaataan rukutamee haala hin taane akka waan ani kan nagarrame keessaa kan waa'ee suudii maaf dubbannaa waa'ee suudii amma mirgaa maali mirga dhala namaa maal jedhamee maaf dubbatama uumama tokko dubbatamuudha iyyuu hin qabu maaliif wanni kiyya naa eegaa seera kiyya naa eegaa jedhee miti ree maal mootummaan biyya ormaa jechuudha seera mataa isaa qaba waan ta'eef seera mataa kiyyaa tan baafadheera seera mataa kiyyaa naa eegaa jedheetidha jechuudha kan wookaniin saba biraa wookaniin immoo baqattuu biyya sanii kan ta'e kan seera qabeessa hin taane kan miidhu yookaan kan hidhu jechuudha biyya kee keessatti eessatti kaasilaa kaayi maalinni eessa keessaa dhaqan dhugaa kan na dhibeete iyyuu kana warra eenyu dhaqanii haala kanaan dhugaa mucaa akkanaa qaxalee akkanaa kichuu ganaa reef lafaa dhufaa ganaa hojii baay'een isa eeggatu hojii baay'ee sabaaf hojjechuu miti ofuu bakka buufachuu waa tokko dhaban ofumaa bakka buufachuu hanqisanii osoo ifiyyuu fiigee hin quufin dhugaa ofii utaaleetu iyyuu osoo hin quufin mucaa amma hoodaa mucaa xiqqaa kan ta'e ganaa reef sooshaal miidiyaa kanarratti nama bashannansiisuudhaan qoosaadhaan dubbiin jechuun afaan isaa akka diraamaatiin wantoota adda addaa baay'ee ijoollee wajjin hojjechaa ture namni itti bashannanee ture jechuudha keessattuu ijoolleen mana ormaa keessatti guyyaa dhamaa oolu galgala isaanuma isaanitti gammanneeti guyyaan kan nuuf deemaa ture dhugaa nuti kan miidiyaa kanarratti isaan beeknu akkatti garaanu nyaate isaan warri qaama wajjin nyaatee dhugee bakka tokko taa'anii wajjin kolfanii maalaa ta'anii maali namni maaliif wal ilaaluu dhabe maali inni mucaan kun guyyaa gaafa tokko dhukkubsataa ta'e waggaa inni mana yaalaa deemu arginee hin beeknu dhukkubsateedhanii gaafa tokko chaayinaal isaanitti irratti dubbatanii hin beekan ani garuu argee hin beeku namni nagumaan deemu kun halkanuma tokko mana algaa bulee akkamitti dhabamee bula naman dhibuu maaliin maal ta'uuf deemaa jirra mee dhiisaa mee jibba dhiisaa waanuma tokko dubbachuu dhiisaa waa'ee mirga ilma namaa maalu kan dhiisatu mee amantuma qabdanii mee karaa rabbiitti laphee keessan deebisaa dhugaa laphee nama cabsa waan jedhan nama wallaalchisa ani waanuman jedhu wallaale waa'ee mucaa kana amanuun dadhabee jechuudha dhugaa inumaayyuu amantumaayyuu nama wallaalchisa akkamitti amanta osuma nagaadhaan deemamu waan lubbuun jiruu fi miti taarikuun yeroo darbe kan waldhaanamee toofayyi lubbuun immoo takka baate taana waan deebuu hin qabne odoo deebi'amu ta'e namoonni danuutu deebi'a. Akka biyyaatti illee ta'e akka dhuunfatti illee ta'e namoota baay'eetu deeffata sila nama jechuudha. Garuu wanta lubbuu tana namni danda'ee deebisuu hin dandeenye tana maalumee rabbiin kadhadhaa rabbiin nutti araaramu dhugaa waanan jedhu wallaale jechumaayyuu nabiyani kara kootiin nama dhiba waan jedhan nama wallaalchisa dhugaa haala kanaan bifa kanaan ganamas qaxalee galgalas qaxalee waggaa biraa dhabnu booduma deemnee tuyyuu maal ta'uuf deemaa jira dhugaa. Mee waan biraa dhiisaa maal waa sooshaal miidiyaa irratti deemu kana dhiisatti mee rabbuma keessan akka amantii keessanitti kadhadhaa rabbi gahee nuunaa jedhu waliina'uu lubbuu tasabaduu rabbi gahee nuunaa jedhume dhugaa waliif odoo naane ta'e namni ogguma kufellee mucaan kun waaldiyaan achi keessaa hin jiruuma kan haga du'ee akkuma lubbuun isaa bahu gahametti namni kufe koo iyyachuullee danda'a bara.
Hookan libbi dikaamii hin taane hookaan wawwaal odoo kana ta'e bar namni sooshaal miidiyaa waggaa dhukkubsate dafee dhagaa maatiidhaa ol sooshaal miidiyaan dafee waliif dabarsa jechuudha. Odoo dhukkubsate ta'e qaata dhageenya. Sababbiin isaa maaliin warruma wajjin hojjetaniitu iyyuu dhukkubsatee jira jedhanii waanuma xiqqoodhaan iyyuu dhagahuu dandeenya. Garuu hin dhageenye isa dhukkubuusaa. Kanuma du'aa isaa qabanii namatti hin dhufu. Baay'ee nama dhiba dhugaa. Baay'ee nama dhiba maal akka jedhamu nama wallaalchisa. Soorii asirratti bichaan hin beekan waan an jedhu na wallaalchisa jechuudha ani karakkootin. Dubbiin dubbadu na wallaalchisee waan an haasa'ullee wallaalee waan an jedhullee wallaalee jecha nama dhoorka wanti ta'aatoo jiru jechuudha. Dhugaa maali yeruma hunda daa'ima kichuu amma hoodaa waggaa 12 hin geenye asirratti riibbi jedhanii laxxafu. Dhugaa deebisiit immoo haala kanaan hojii boonsaa ta'e kana daa'ima amma hoodaa dhugaa daa'ima xiqqaa dabar. Ofumaafuu jireenyuma ofii tufuu fiigeen quumne sawaa fi miti jechuudha. Haala kanaan tasuma dhabame maali biyya addaatiif Finfinneen maalinni kuni marre biyya maalinni biyya baqannaati biyya baqataan itti baqatee achi keessatti dhumatuudha moo maalin kan garafamu achi keessatti kan kaan ta'u achi keessatti maalin nama dhiba garuu dhugaa baay'ee nama waan jedhan nama wallaalchisa. Dhugaa kanaaf waan bichaa Rabbiin nuuf haa na'u. Dhugaa Rabbiin nuuf haa na'u baay'ee laphee nama cabsa waan jedhan nama wallaalchisa waan dubbatan dhugaa dubbachuu. Oduma nan jira jedhu ganama manaa bahee maatii isaatiif Rabbiin jajjabina haa laatu. Hiriyoota isa wajjiniin warroota hojjetan warroota isa wajjiniin dhugaa inni darbee jira. Inni lammata osuma waanuma fe'anuu godhan ta'e namni odoo deebi'u ta'e. Akkuma biyyattiittituyyuu nama tokko deebi'aa ture inni illee Haacaaluu Hundeessati jechuudha sila kan deebi'u. Odoo namni lafti kun akka miidhamni illee wanti gurguddaan kan taa'ame sababa isaatiin wanti baay'een isa sababeeffachuun lubbuu namni danuun cabee lubbuun nama baay'ee barbadaa'ee qabeenyi baay'een barbadaa'ee odoo deebi'ame ta'e isa deebi'aa ture jechuudha. Akkuma biyyattiittuu isa deebi'aa ture tokkoffaatti haganaan umurii kana beeku keessatti. Namni quuqameef sabni quuqamee fi xiqqaan guddaan itti cabee itti boo'ee dhiiga boo'ee gahe silaasatu deebi'aa ture jechuudha. Odoo namni akka jaalalaati akka namaa boo'u akka sababa isaati wanti baay'een ta'ameen silaasatu deebi'a. Deebi'uu hin dandeenye malee har'a tanallee garuu onnee hunduma keenyaa keessa jira. Garuu haa jiraatu malee onnee hunduma keenyaa keessa haa jiraatu malee wanti isaa bu'aa buufne tokko hin jiru. Dhugaa inni badeera jechuudha. Ijoollee isaatiin gargara, haadha manaa isaatiin gargara, maatii isaatiin gargara, biyya jaalatuun gargara bayeetu. Kun immoo kichuun haala kanaan dhabamus hin jedha. Rabbiin maatii isaatiif jajjabina.